بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين كينيا ورين سجلين تيني تنبرة جيسي أكما نتجمع نخنتي بغنو جمدن جمتشون تيني تون بكما جرتني تسناك قبضنا ميو قتك سندنو الحمد لله رب العالمين وبليس خينيا مرتقوتو شهادة قبته جرا إسلام ما خيسد ديبي جرا دغوغورا سا ربين إساف حديثو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بوليس خينيا جما أمنتا إسا أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دغا أمنتا دغوغوري كلن كيسن جرا سنتي deebi'ee jira baga gammanne baga gammaddanii isiniin jechuu barbaanna. Gammachuu guddaan nu dhagahama baga gammanne baga gammaddan buleessi keenya akkuma ustaasin jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khataa wa khayru khattaa'ina at-tawwaabuuna dogoggore at-tawbatu tajubbu maa qablaha jenna gammanne innillee baga gammade isinillee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee aslii fitratallahi allati fatara an-naasa alayha isitti deebi'ee jira. الحمد لله رب العالمين. غلطوما الفادا اسم كل نو غنا مروان كان قبسويتيني ملكي كان رغون توكفا ور ميدياتي وني نو دام اسنو يسوس انجدين مالي غرين كيسن كشهاده قبسيسن متمان كيسن والله العظيم اي بي تسن تغارا جيت تملكا جيت awwaaltanii lafa jalatti tanamaa qotaa ooltan alhamdulillah baga ammoo islaamummaa rabbi isinirratti hin buusini nuti yoona achillee warri murtii guutoon gara keenya deebi'ee jettanii ganamaa galgala hadraa gootan intahatil qadiyyaan teessan yoona achi qabalee biraa soqadhaa malee nuti nama keenya nama islaama ka gara keessan itti fiddan irribatti hin qabnu. Allahu akbar. Tafaddal. Alhamdulillah baga rabbiin daandii jalqabatti rabbiin nagaan si deebise alhamdulillah baga gammaddee baga gammanne maaliifi wanti tokko namatti mul'ata namatti fakkeeffamaa indo gongora namni erga dogongore duruma qalbiin keessaan baane miira namaattu ilaalcha namaattu yaada namaattu adeemsa namaattu kararraa namakse malee ani keessaan baane jedheeyyuu ammaa bakka kiyya jalqabaatti shaadaa jedhee deebi'ee jedhe alhamdulillah baga rabbiin si deebise alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Amma kana wajjin wal qabatee dhaamsi gabaabaan warra miidiyaatiif dhaamuu barbaanna. Kaduraa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti kijee yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunaffiruu islaamummaa walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa waliin baqachiisinaa wal gammachiisaa je namni har'a wanni wal baqachiisuun arraataa wal baqachiisa gochaa wal baqachiisa jechaa wal baqachiisa akkaataan illee wal baqachiisa gaafii nama gaafatuu fi deebii deebisu keessatti illee har'a keessaa'u miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataaf illee humna guddaa kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'inis du'aatininis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessan eeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa gocha keessan eeggadhaa akkaataatti dubbattan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa'u adda baafatee dubbachuu qaba. Arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jaan baharraa dhihan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessatti seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee makka deebi'ee gaafa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture Abdullah bin Abi Sarhi sun jechuudha. Murtii guutuuf illee san kajeellaa lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafnaa Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam du'u
du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a? Yaani nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khaalid ibn al-Walid keessatti islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa toltee fathii qabsaawaa islaamaa ta'ee fathiilee islaamaa hedduu keessatti hirmaati. Kanaafuu wanni isiniin jennu arrabuu obboleessi keenya murtii guutoo islaamummaan arra inni itti deebi'etu waan amma dura dalage hunda rabbiin sababa kanaan dhiiseef. Hadiisa keessa wanni jiru nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam islaamummaan waan achiin duraa hunda ni jiisiti jee wanni jiganii hafti. Wanni takka illee keessatti jirtu akka guyyaa haati isaa isa deessee deebi'ee jira. Obboleessi keenya rabbi sabaata haa kennuu fi isinillee sabaata rabbi isiniif haa kennu. Wanni isiniin jennu warra gammaddanii baga gammaddan warri rifattanilleen akkuma rifattan sanitti islaamummaan tatti deebi'anii malee tarraa deebi'anii miti isiniin jenna galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.